Oduu hangafootaatiin eegalaa tajaajila isaa garaagaraatiin kan nu eebbifamne amantoota biratti beekamtii fi jaalatamummaa guddaa kan horate faarfataa yaada isaa shirrii ilaalchisuudhaan muudannoon addaa tokko isa mudateetiin jira. Maalidha kan jedhu bal'inaan qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo buufanni xiyyaaraa Itoophiyaa guddichi boolirraa jijjiiramuuf akka ta'e ibsamee jira. Piroojeektii guddichi dachee Oromiyaa irratti eegalamuuf akka ta'es himamee jira. Bal'inaa odeessa kanaa qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Balaa lolaa godina tokkotti mudatee lubbuu namoota 12 darbuun dhaga'amee jira. Odeessa kanaa bal'insaa qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu haaraan Suudaan ammas milkii dhabe kaartuumitti waraanni hammaachuun himamee jira. Bal'ina odeessa kanaa fi kanneen biroo qabannee jirra. Hanga xumuraa odeessa keenyaatti nu waliin tura. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleen sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Nagaani faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee kiristiyaanotaa ta'ee Kiristiyaan miidiyaatti kan dhuftan subscribe godhachuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Yaadaaf gaaffii keessan koomentii irratti nu qoodaa. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Kallattiidhaan odeeffannoo yeroo kanaaf isiniif qindeeffannetti wal wajjin dabarru. Odeessa keenya jalqabaatiin tajaajila isaa garaagaraatiin kan eebbifamne amantoota biratti beekamtii fi jaalatamummaa guddaa kan horate faarfataa yaada isaa shirrii ilaalchisuudhaan muudannoo addaa isa mudate tokko nuuf qoodeetiin jira. Maarree faarfataa yaada isaa shirrii baay'ooliin keenya akkuma beeknu faarfataa Waaqayyo ayyaana isaatiin waliin jiruu fi tajaajila isaatiinis hedduun keenya eebbifamnedha. Bara kana qofa osoo hin taane durii kaasee yeroo haalli hin mijannes tajaajila isaaf aarsaa kanfalee faarfataa tajaajilaa turedha. Egaa guyyaa har'aa kana seenaa faarfataa yaada isaa shirrii gabaabbinaan qabanneetiin jirra. Faarfataa yaada isaa shirrii kan dhalate magaalaa Dambidolloo irraa kiiloomeetira 6 irratti bakka argamtu iddoo Booruu jedhamuun beekamtudha. Gara gooftaatti kan dhufe daa'ima xiqqoo ituu ta'ee jiru mana barumsaa galee kutaa tokkoffaa erga xumuree kutaa lammaffaattis erga darbee. Maarree faarfataa yaada isaa shirriin sana booda ijoollummaadhumaan ta'ee faarfattoota daa'immanii keessatti dabalamuudhaan tajaajiluu jalqabe. Eegasiis ayyaanicha fudhatee ba'uu eegale. Yeroo sanaa utuu gooftaa hin fudhatiin yookaan hin amaniin dura faarfattoota beekamoo kanneen akka faarfattuu Feebeen Ittaanaa, Abbabaa Tamasgeen faatuu faarfataa ture kan jedhee faarfataa yaada isaa shirriin faarfannaawwan bara sanaa gara gooftaatti akka dhufuuf sababa ta'an keessa faarfannaan faarfattuu Feebeen Ittaanaa dhaqaatii hiikaa jedhu isa tokko akka ta'es himee jira. Erga gooftaatti amanee ji'oottan muraasaan boodas barsiisaa Gammachuu Yaadataa, faarfataa Addisuu Qana'aa fi Mitikuu Waggaafaa nama barsiisee gooftaatti cimsitu faarfataa yaada isaa shirrii kiristaanummaattis guddise.
bara 1991 kutaa lammaffaatti erga gooftaa amanee waggaa tokko booda bara 1993 irraa jalqabee baadiyyaa biyyaatti faarfannaadhaan tajaajilus eegale. Ergasii mana barumsaa Birhaana Yesuusitti barumsa isaa dhufee gara magaalaa Dambidollottis eegale. Maarree bara 1999 garuu gara magaalaa Finfinnee dhufuudhaan albeema isaa jalqabaa maxxanse. Yeroo sanaa afaan Amaariffaa kan hin dandeenye yoo ta'us jibbaa afaan kamiyyuu akka hin qabnee fi afaan kamiyyuu barachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'es ni ibsa. Faarfannaawwan isaa albeema isaa jalqabaa maxxanse keessaa tokko yaadni kee anarra jira kan jedhudha. Jireenyi kiristaanummaa kan inni jalqabu fannifamuu fi du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos irraayidha. Namni kamiyyuu kiristaanaa kan ta'u gocha fannoo irratti Yesuus Kiristoos hojjete kana amanee fudhateetudha kan jedhu faarfataa Yaadasaa Shirriin erga magaalaa Finfinnee dhufanii yeroo beela'an hiriyaa isaa waliin maallaqa tiraanspoortii konkolaataaf kanfalan waan hin qabneef jecha lafa dheeraa miilaan adeemanii mana nama jaallatamaa isaan jaallatu tokko dhaquudhaan achiis soorataa turan. Maarree gaaf tokko tokko ammoo muuzii daabboodhaan nyaannee bullaa turres kan jedhe faarfataa Yaadasaa Shirriin yeroo sanaa uffatas akka hin qabnee fi baay'ee rakkachaa akka tures ibsee jira. Erga magaalaa Finfinnee dhufee booda namni albeema isaa faarfannaa isaa siifan maxxansa jechuudhaan waadaa galee fi waadaa isaa akka kaases himee jira. Ergasii faarfannichaa otoo hin maxxansin akka biyyatti galuu qaanee ibsuudhaan asumaan boo'aa kadhachaa akka tures himee jira. Ergasii muuziqeessaa Daawit Taaddasee ofii isaatii akka gargaaree fi albeema guutuyyuu akka maxxanseefis himee jira. Albeemni faarfannaa isaa jalqabaa kun qarshii 18,000 qofatti akka gurguramee fi isa keessaa Yaadasaa Shirriin kan argate walakkaasaa qofa akka ta'es hima. Qormaata kutaa kurnaffaa fudhatee xumuree kan dhufe faarfataa Yaadasaa faarfannaa isaa maxxansuuf yoo ta'u haalli mijachuu diduu irraan kan ka'e seexanni si'a sanaa hedduu qoraa akka tures himee jira. Obboleessa isaa fi maatii isaa gargaaruuf jecha yuunivarsiitii Jimmaatii gargar kutee akka ba'es kan ibse Yaadasaa Shirriin qormaatota dabarse keessaa yeroo ulfaataa akka ta'es himeetiin jira. Yeroo sanaa weellistoonni hedduun itti dhiyaachuudhaan yeedaloo fi walaloo sirbaa yookaan biyya lafaa hojjechuun of infooyyessituu akka ittiin jedhaa turanis ni dubbata. Inni garuu akka didee fi amma dhumaatti gooftaa irratti akka of gates ni hima. Maarree faarfataa Yaadasaa Shirriin jireenyi isaa akka durii miti. Waaqayyoo jireenya ulfaataa sana dabarse hanga ammaatti albeemawwan faarfannaa 4 maxxanseetu jira. Wayitaa ammaa kanas faarfannaa haaraa maxxansuuf akka jiru dubbatee jira. Yeroo dhiyootti faarfannaa haaraadhaan dhufaa akka jirus kan ibse yoo ta'u, maarree nutis gama keenyaan nagaadhaan kottuu jenna. Odeessa keenya kan biraatti namoo godina Goofaa Aanaa Ubbaa Dabra Tsaayii magaalaa Zaabaatti rooba cimaa roobeen lolaa uumameen hanga ammaatti lubbuun namoota 12 darbuun ibsamee jira. Maarree hanga odeeffannoon kun nu qaqqabetti balichaan hanga ammaatti lubbuun namoota 12 darbuu fi manneen jireenyaa hedduun barbadaa'u hoogganaan qajeelchaa koominikeeshinii godinichaa obbo Kaasa'uun Abbaayina ibsanii jiru. Yeroof qabeenyi hangisaa hin beekamne barbadaa'uu kaasuudhaan hojiin reenfa namootaa barbaaduu cimee itti fufuu fi lakkoofsi namootaa balichaan lubbuu isaanii darbee dabaluu akka danda'us gabaafameetiin jira. Egaa nutis gama keenyaan maatii gaddi mudateef jajjabina hawwina. Odeessa keenya kan biraatti namoo koreen dhaabbatichaa du'aatii haadholii hir'isuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu hubachiisee jira. Ministeerri Fayyaa du'aatii haadholii hir'isuuf xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabu koreen dhaabbii dhimmoota fayyaa misooma hawaasummaa aadaa fi ispoortii hubachiisee jira. Ministeerri Fayyaa raawwii hojii baatiiwwan 9 darbanii koree dhaabbii dhimmoota fayyaa misooma hawaasummaa aadaa fi ispoortii mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeesse.
mirkaneesseera. Du'aatii haadholii sababa hanqina ogeeyyii qorichaa fi dhiigaan mudataa jiran hir'isuudhaaf hojjetamuu akka qabu walitti qabduun koree dhaabbatichaa Warqisaamuu Maammoo ibsanii jiru. Ministeerri Fayyaa fi dhaabbileen waamamtoota sadarkaan jiran xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabanis eeraniiru. Ministeerichi hojii dhaabbileen deeggartoota waliin qindoominaan hojjetu jajjabeessaa waan ta'eef cimsee itti fufuu akka qabus ibsee jira. Du'aatii haadholii hir'isuuf naannolee waliin xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu Ministeera Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee ibsanii jiru. Odeessa keenya kan biraatti immoo buufanni xiyyaaraa Itoophiyaa guddichi boolirraa jijjiiramuuf akka ta'e himamee jira. Piroojeektii guddichi dachee Oromiyaa irratti ijaaramuuf akka ta'e himamee jira. Maarree buufanni xiyyaaraa Itoophiyaa guddichi magaalaa Bishooftutti ijaaramuuf akka jirus heerameera. Buufanni xiyyaaraa guddichi Itoophiyaa magaalaa Bishooftutti ijaaramuuf jiru kuni erga xumuramee booda kaargoo dabalatee tajaajiltoonni raawwatan hundumtuu magaalaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti argamtu Bishooftuu keessatti akka raawwatamus himamee jira. Piroojeektiin guddichi mootummaan Itoophiyaa ijaarsisuuf jedhu kun doolaarii Ameerikaa miiliyoona 5 kan qabameef yoo ta'u, jalqaba waggaa haaraa faranjoota kanarratti akka eegalurree himamee ture. Kan ijaaramu kun buufata xiyyaaraa qofa osoo hin taane magaalaa buufata xiyyaaraa akkasumas hoteelota sadarkaa addunyaatti qulqullinni isaanii eeggatanii fi akkasumallee gabaan gibira irraa bilisa ta'e keessatti gaggeeffamu piroojeektii baay'ee guddaa akka ta'es himamee jira. Kun ammoo Oromiyaadhaaf carraa guddaa akka ta'es heerameera. Maarree jalqaba irratti balali'iinsi idil addunyaa guutummaan guututti boolee irraa gara isa haaraa ijaaramuu kanatti kan darbu waan ta'eef carraan guddinaa magaalota Oromiyaa naannoo sanatti argamanii baay'ee akka dabalus himameetiin jira. Akka daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa jedhutti yoo ta'e kan ijaaramu buufata xiyyaaraa guddichaa fi olaanaa qofa osoo hin taane magaalaa buufata xiyyaaraas ni ijaarra. Sana jechuun ammoo hoteelotni gurguddoon sadarkaa isaanii eeggatan ni ijaaramu. Gabaawwan gibira irraa bilisa ta'anis achi keessatti ni adeemsifamu. Kun ammoo carraa hojii uumuu bira darbe jiraattotaaf carraa guddaadha jiran. Maarree ergasii magaalaa Finfinnee fi buufanni xiyyaaraa Boolee akkam ta'a gaaffii jedhu ammatti deebiin kan hin arganne yoo ta'u, fuulduratti buufata xiyyaaraa biyya keenya lammaffaa ta'uudhaan ni tajaajilaas jedhamee jira. Lubni bal'inaa sarkaa raajummaa isaan dubbatan tokko tokkoon raawwatamaa waan jiruuf qormaata hamaa keessa taane Waaqayyoon akka nagaa biyya keenyaa deebisuuf haa kadhannu. Nagaaf jaalalli biyya keenyaaf haa ta'u jenna. Odeessa keenya kan biraatti immoo waliigalteen dhukaasa dhaabuu haaraan Suudaan ammas milkii dhabee Kaartumitti waraanni hammaatee jira jedhame. Jeneraalonni waraanaa Suudaan dhukaasa ni dhaabnaa erga jedhanii osoo hin turin magaalaa guddoo biyyattiitti aleellaawwan meeshaalee waraanaa gurguddaa jala akka jirtu himameetiin jira. Magaalaa Kaartumitti alattis magaalota bakka Omduraa fi Bahaaritti keessatti humnoonni lamaan meeshaalee gurguddaa walitti dhukaasaa jiraachuunis himamee jira. Raayyaan ittisa biyyaa konkolaattota waraanaa fi meeshaalee gurguddoo humnoota RSF irraa booji'ee miidiyaalee hawaasaa gubbaarrattis maxxansaa jira. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti qindeessaa deeggarsa namoomaa fi baraaraa yeroo balaa Maartin Giriiftis Kaartumitti hooggansa waraanaa lamaaniyyuu dubbisanii lameenuu waraana dhaabuuf fedhii hin qaban jechuudhaan BBC'tti himanii jiru. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawwan yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanota maraa ta'e Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina.
Yaadaaf gaafii qabdan koomentii irratti nu qooda like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Daawwattoota keenya karaa fuula weebsaayitii keenya www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaalatan barreeffamaan argachuu ni dandeessu. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa gara birootiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.